الغداء اوكي الوقت اللي بترتاحوا فيه فيكم تستخدموا تليفون اوكي ماما بتشوفوا بتكلموا اهلكم اذا في شيء بتحكوا معي انا ما بتروحوا تحكوا مع اي حدا ما بتصدقون اي احد في البحرين اوكي بس انا وبعد في عندي درايفر شفتوه امس سبيل اذا في شيء بتكلموا معه في مشكله في شيء بدكم شيء اذا في شيء كلمي مدام اذا تستحين تكلمي مدام كلميني انا كلمي نبيل بس ما تسمعون كلام احد من برا يكلمونكم في البحرين ناس مش مناح يخربون البنات يقولوا لها سلامي شوي تعالي برا نعطي سلامي والله هذه مشكله اوكي ماما بعدين شو مدام تبي انت تسوي كل يوم تشوفي شغل خلاص انت تعرفين اي شيء ممكن تشوفي مصر تروحي تسوينه في دائما انت بروحي تسوين هذا اليوم تسوي كذي في شيء كل يوم بتسويه في شيء لا اليوم ايه بكره لا اليوم عندي زين واهم شيء احترام مدام تكلمكم توقفون تكلموا مدام تتكلم ما تصير تشوفي بعدين وتمشي مدام تتكلم هي معصبه مدام انت تقولي نقول مدام تجيبين تستحوا ده سويتي غلط اوكي سوري مدام انا سويت غلط زين ماما عشان انتم بدكم شغل انتم جايين هون بدكم مصاري صح اي مظبوط اوكي ماما بس ان شاء الله تشتغلون زين سنه بعدين انت مرتاحه بيت زين بعدين بعد 2 سنه تقولي حق مدام مدامي غاريني غنمو منمتي بيسيستي جچودا مدامين توني ijoollee kana haalli isheen itti gorsaa jirtu baay'ee waan namatti toludha. Dhugumatti gorsa madaamii kanatti namni fayyadame biyya Arabaa madaamii ishee faana walii galtee yookaan madaamii ta'e walii galtee akka barbaadetti hojjechuu ni dandeessa. Icciitiiwwan madaamii wajjin walii galuuf maaltu na barbaachisa jedhu viidiyoo kana hanga dhumaa yoo dhaggeeffatte waa baay'ee baratta. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Har'a video kana isinii qabadhee kan dhufe keessattuu ijoollee haarawaa jechuudha baay'ee isin fayyada video kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa isiniin jecha egaa akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha madaamiin kun akkatti ijoollee kana gorsaa jirtu asumarraan illee warroonni afaan abarabaa isiniif galuu dandeenye ma'asaaf jechuun madaamii yoo aartee jiraattu itti haasa'uu yookaan itti dubbachuu hin deemina ishee aartee fuulli ishee walitti guurramee jiru isin immoo fuuldura isheetitti wanta aariitti dabalu hin hojjetina kan jettu gorsaa jirti yeroo madaamiin teechan isin yaamtu dafaatii owwaadha dhaqaa gizee waan kana isin jette okay xayyi madaam jedha afaan gaariidhaan deebisaa fi akkasumas immoo madaamii ifachuun hin barbaachisu jettee gorsa babbareedoo ijoollee dhalaataa jirti asumarraan galatoomii jennaani isatti hansuudhaan obboloota keenya jechuudha hundi keenya kan dhufne mana haadha keenya yookaan mana abbaa keenyati miti kan jirru kan dhufne hojjechuu barbaannu mana ormaati haadha ormaa harkaadha kan biyyaa baanes dalagaadhaaf jechuudha dalagaadhaaf erga biyyaa baane kan mana ormaa keessa nu jiraachisuu danda'u kan kalecha Itoophiyaa kan biyya abbaa keetti amala hin taane amala badaa qabdu biyya ormaatitti dirqama amala gaarii horachuu qabda jechuudha jaalattee jibbite namoota ormaa wajjin afaan walii galeen jireenya koo fooyyeffadha hojjedheen nama ta'a jettee gaafa yaadde amala kee kalecha biyyatti amala qeerransa ta'e asitti immoo amala saree gochuu qabda jechuudha humni kee kalecha humna omaan hojjenne yoo ta'e biyya ormaatti humna harree humna arbaa gochuu qabda dirqama sirraa barbaachisa waan ta'eef akkasumas immoo yeroo hojiin sitti baay'achuu baate yeroo madaamin si ajajju fuula ifaadhaan hojjechuu baatus fuula ifaadhaan ishii jechuudha jechi ishii jedhu jechi okay xayyiif jedhu mana madaamii waggaa dheeraa si jiraachisuu danda'a ilkaan kolfuudhaan akkuma oromoon garaan nama tokkoof ilkaan nama hundaaf jedhasan maaltu siniifis ta'u baatu ishii jettanii waan dandeechan irraa hojjettanii waan dadhabdan irraa dhiiftu jechuudha kanaafuu amala gaarii yoo qabaatte mana madaamii keessa siraataan hojjechuu qabda dandeessa akkuma afaan gaariirraa afaan gaarii warra wayya jedhe oromoon afaan kee gaarii godhattee amala kee amala saree godhattee gaafa jiraatte madaamin tee si jaalachaa dhufti jechuudha keessattuu haarawaa seente jechuudha akka madaamin si jaalattu yoo barbaadde yeroo hundumaa hanga waggaa tokko guututti madaamii tee afootti waan gaarii hojjechuu hojii gaarii hojjechuu sirriitti bakka
madaami teetitti yeroo hundumaa wanta isheesitti gammadu gotee argamuun sirriitti sirraa eegama jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu immoo hojii hundatti of dhiibaa osoo hin taane hojii karooran zadeedhaan jechuudha. Akkaataa isaan dhiibanii isin ajajan osoo hin taane isin immooyyuu malaan zadeedhaan hojii isaanii san karoora itti baaftanii tooftaa itti baaftanii kana guyyaa akkanaa qulqulleessa kana guyyaa akkanaan qulqulleessatanii hundatti guyyaa godhatanii torbeetti mana isaanii san torbeetti guyyaa guyyaadhaan kifilii hunda isaatu yookaan qulqulleessan ta'e deebitanii kifilee tokko torbanitti deebitanii qulqulleessitu jechuudha. Isa immoo kan kana isinii baasu eenyudha? Madaami osoo hin taane isintu karoora akkasii baafata jechuudha. Yookaan immoo mana kana fooqii jala hunda isaatu guyyaa tokko nan qulqulleessa gaafa jettanii hojii isin ajjeesuu danda'a jechuudha. Keessattuu ijoolleen nyaatallee hojjettan cidhaatillee walitti qabdanii kan hojjettan hojiitti karoora sirriitti baasudha jechuudha. Yeroo hundumaa immoo madaamitti amala gaarii agarsiisudha. Amalli gaariin madaamii wajjin waggaa dheeraa sin bulcha. Amma ishee yoo si waamtu jechuudha afaan bareechitanii na'am madaam hala madaam akkasumas immoo yeroo isheen waan kana godhi jettee sin ajajju ishii tolee ijoolleen isaanii kana godhu sin ishii tolee. Kun immoo baay'ee isin fayyada jechuudha. Jechi ishii jedhu kun isin fayyada jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa gaafa kana jettan isaan immoo maal godhu? Isin jaalachaa deemu. Ijoolleen isaanii isin jaalachaa deemu deemte amala keessirratti baratu saniin booda ati immoo bakka akka duraan isanitti gaafa waggaa dabarte isaantu si shelachuu jammara jechuudha. Atis hojii barataa inni biraammoo hojiin isaanii salphaadha jechuudha. Salphaadha osoo jedhu salphaa sun ta'e karoora yoo itti baafatte zadeedha yoo hojjette sin miidhu garuu duubaa hin dhiiba akkuma argattan hojjedha gaafa jette miidhama hin beekne si saaxilaa jechuudha. Siniif galee kanammoo mana ormaatitti fuula fagaggottee akka hojjettu kan si godhu ganama irribaa yoo kaate bishaan kee dhuddee qursii kee nyaachuu erga qursii kee nyaatteen boodatti immoo hojii isaanii hojjechuu sa'aatiin misaa keetii yoo gahe hojii sana addaan kuttee dhaabde gara misaa keetii deemte waan argatte nyaatte hojiitti deebitaa malee agabuu kee hojjechuu immoo hin dandeessu jechuudha. Mana ormaatitti siniif galee jalqabuma gaafa biyyaa dhuftanii nyaata keechan duubatti hin ilaalina yoo sinin jedhu aguma nyaattan san sa'aatii keechan hin dabarsina qursii keechan illee sa'aatii keechan eeggattanii nyaachaa saniin booda waan manaa baataniif sirriitti beektanii yoo hojjettanii hojii keechan karoora yoo itti baafattanii madaamiidhaan wanni walitti siin buusu hin jiru jechuudha. Yeroo ishiin sin ajajju tolee jechuu yeroo ishiin aartee jirtu immoo ishiitti dubbachuu dhiisuu taasisuu dhiisuu fuulli ishii walitti guurramee yoo jiru har'a aartee jirti jettanii biraa deemuu yeroo aartee jirtutti immoo wanta aaritti dabalu afoo ishii dhaabbattanii hojjechuu dhiisuu isaan aarii irratti immoo aarii yoo dabalan natsaa maraatu jechuudha. Amala isaanii warri beektan yoo jiraattan natsaa maraatu jechuudha. Akkasisiniin jedha hordoftoota keenya kanaafuu zadeedhaan malee biyya ormaa keessa kan jiraatanii akkuma arganitti biyya ormaa keessa jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef karoora mataa keechanii baafattanii gola ormaa maaragaa yoo hojjettan isaan immoo aguma ji'a jaati jechuudha. Hojii keechan irratti immoo gaaf tokko waan badaa argan taanan qanumaanu gaafumaanu akkasumatti waan hojjettan sin qoxaaxaruu jammaru jechuudha. Akkamitti akka hojjettan sin duuba deemuu jammaru jechuudha. Gaafa isaa sin duuba deemuu jammaran immoo hojiin isiniin galu kan beektan sanuu wallaaltu. Akka akkasin taane immoo jalqabuma yoo hojii isaanii hojjettan waan gaarii hojjechuudha jechuudha. Siniif galee kanaadha. Isarratti aansuudhaan mataa gadoof qabummaa jechuudha. Gadoof qabdanii nama omaan beekne miskiina fakkaachuu. Miskiina fakkaachuun immoo sirriitti siin fayyada jechuudha. Nan jira jettanii nama haasaa beeku fakkaattanii xiqquma arabaa yoo barattan haasaa hin jarjarina. Madaamitti dubbachuuf hin jarjarina. Bakka isaan jira hojii isaanii saniin booda zim uummaatti haasa'uu dhiisuu jechuudha. Hojii isaanii ni hojjettu saniin booda zim jettu jechuudha. Kan kun immoo baay'ee siin fayyada jechuudha. Mana madaamii keessa gaafa seentan immoo yuunifoormii uffachuun dirqama mataa keechaniiti jechuudha. Eenyuun illee taanan ijoolleen tokko yuunifoormii kana kan didantu jira. Mana madaamii hojjechuu seente taanan yuunifoormiin uffachuun immoo dirqama jechuudha. Yuunifoormii wanna jibbamuuf hin qabu. Yuunifoormii jechuun uffata kabajaati. Barsiisota ta'ee hojjettoota mootummaa ta'e namni kamiyyuu yuunifoormii kan hin uffanne hin jiru jechuudha. Yuunifoormiin mataa of danda'e qaba. Yuunifoormii garaagaraa ammaa yaa qabaatu malee yuunifoormii faayidaa guddaa qaba jechuudha.
Uniformii jechuun eenyummaa kee bakka kabaja hojii kee namni uniformii kaawwachuu jaalatu hojii isaatillee akkuma uniformii kaawwachuu jaalatu san hojii isaatillee akkasumatti jaalata akkasumatti kabaja jechuudha. Kanaaf isallee siraataan fayyadamuudha. Inni biraammoo ganama sa'aatiidhaan raftanii sa'aatiidhaan kaatanii hojii madaamii irratti argamu. Gaaf tokko dosin raftan ishee sin dura kaate taanan qanumaan waanuma akkasitti raftan sisseeti sin shakkiti kaatee sin laalti jechuudha. Kanaaf kana siniin jedha. Ani immoo viidiyoo kiyyammoo asumarraa nan goolaba jechuudha. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa jecha isin karoora zadee akkaataa hojii hunda isaatu gaafa baafattan madaamii teechan jala baatanii jirtu jechuudha. Kanaaf jabaadhaa siniin jedha. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Like share godhaa. Hanga viidiyoo biraatti baay.